Namoonni tokko waa'ee taabotaa yoo kaasnu xaawootiitti bultuu jedhu lakki nuuni xaawootiitti hin bullu keenya taabonni xaawootii daakaa keenya taabonni xaawootii lafaan dhaa keenya taabonni xaawootii bulleessaa keenya taabonni ol kan jedhudha mee galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababa kanaan Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiif erge isa lammataa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti yommuu ilaaltanii taabotaa fi xaawootii bakka tokko kan kaa'u eenyu jedheetu gaafata. Duraan dursee maal jedha? Kiristoosii fi Belehoor maaltu walitti isaan fide jedha. Maal jechuu isaati? Diiyaabiloosii fi Kiristoos akkuma walitti hin dhufne xaawootii fi taabonni walitti hin dhufani. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo bu'uuran duratti isiniif ibsaa tureeni taabonni bultoo Waaqayyooti. Taabonni tuni bakka godaantetti bakka ari'atamtetti raajii hedduu raawwattee booda gara teessoo isheetti deebi'uu dandeessee jirti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkuma taabonni kakuu moofaa godaantetti taabonni kakuu haaraa bultoo Waaqayyo kan jedhamte dubroo Maaramiini godaanuun dirqamatti ta'ee ture. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 haga 13tti bu'uura hibattaniini ergamaan Waaqayyo qulqulluun Gabri'eeli daa'imichaa fi harmee isaa fudhuutoo gara biyya Misiraatti godaanii jedheeni. Maaliif yoo jettanii lubbuu daa'imichaa kan barbaadu mootichi waan ka'eefi ammas Misiratti yoo godaantu harmeen teenya dubroo Maaramiin ilma ishee waliin biyya Misiraatti raajii hedduu hojjechuu dandeessee jirti. Xaawotota biyya Misiraa daakaniiru caccabsanii jiru. Godaansa isheetiin godaansi Addaam dhaabbatee jira. Ari'atamuu isheetiin ari'atamuun Addaam dhaabbatee jira. Godaansa isheetiin Addaam inni jannata godaane inni ishee abdii taasifate suni amma balballi jannataa banameefiira. Mootummaa Waaqayyo dhaaluudhaaf angeeffamee jira. Mee Waaqayyo galateeffadhaa hundi keessanii.